Viidiyoo kana keessatti bilbila nama tokkoo akkaataa itti xalafuu basaasuu dandeessan guutumaan guututti to'achuu dandeessan waan bilbila san irratti ta'aa jiru viidiyoodhaan laaluu akkaataa itti dandeessan sagaleedhaan dhaggeeffachuu akkaataa itti dandeessan namni bilbila san harkaa qabu eessa akka jiru akkaataa itti beekuu dandeessaniin isinitti agarsiisuudhaaf dhufe inni kan bira dhaabbatu kun abbaa chaanaalii yuutuubii waamicha qubeeti jechuudha. Kanaafuu akkam jirtu isiniin jechuun barbaada. Ani shimeedhaa shimeemaan viidiyoo kana wanti isiniif hojjechuudhaaf barbaadeef waan kana armaan dura isinitti himee namni baay'een dhugaatti fakkaanne gonkumaa wanti sobnuuf hin jiru jechuudha. Dhugaadha. Amma bilbila nama tokkoo akkamitti xalafnee viidiyoodhaan laaluu akka dandeenyu nama san waan namni sun hojjetu kaameraa isaa kan duraatiin kan duubaatiin jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kallattiidhaan isinitti agarsiisa. Namni sun eessa akka jiru maap irratti GPS dhaan jechuudha akkaataa itti laaluu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Yaadan qaba. Yaadni kee maalidha? Tole hordoftoota shimeemaan akkam jirtu nagaa keessanii ani ammayyuu yookiin taarikuun jedhama abbaa chaanaalii waamicha qubeeti. Egaa aappii kana yeroo darbe shimeemaan isinii barreessu ture gara fuula Facebook kan illee arginu ture. Egaa namoonni baay'een fiidbaakiin keessan xiqqoo garan ta'etu battaniittu. Ani garuu wanti isin gorsuu barbaadu appilikeeshinii kana waan gaariif itti fayyadama. Fakkeenyaaf namoonni daa'ima qabdan daa'imni keessan bilbilatti keessanii aktivitii akkamii akka taasisu namoonni baay'een taabileetii keessan moobaayila keessan daa'ima keessanii fi aktivitii akkamii taasisu ittiin to'achuudhaaf namoota immoo fakkeenyaaf to'achuu barbaadan haaluma salphaadhaan fageenya taasisanii to'achuu dandeessa jechuudha. Waan gaarii qofa fayyadama. Yeroo hundumaa waan danda'an dhaggeeffatti nu batinaa isin jechuun barbaada garuma viidiyoo keenyatti. Thank you. Okay, jalqaba irratti wanti isin akeekkachiisuu barbaadu bilbila nama tokkoo akka cabsitanii seentan akka laaltanii fi akka nama to'attanii fi miti jechuudha waan kana kan gara keessanitti dhiyeessinee fi namni tokko osoo isin hin eeyyamin osoo isin hin beekin appilikeeshinii kana bilbila keessan irratti fe'ee bakka isin hin jirretti bakka biroo taa'ee isin laalaa jira yoo ta'e isin dhaggeeffachaa jira yoo ta'e bakka isin jirtan isin to'achaa jira yoo ta'e jechuudha appilikeeshinicha beektanii appilikeeshinii kana bilbila keessan irraa akka balleessaniif malee waan badaadhaaf isin hin barsiisne jechuudha kun akeekkachiisa jalqabaati kan inni isin barsiisuuf immoo jechuudha fayyadamuu yoo barbaadan daa'imni keessan mana barnootaa ooluu danda'a iddoo garagaraa ooluu danda'a fageenya irra teessanii waan inni hojjechaa jiru bakka inni jiru waan naannoo sanitti dhagahamu akka to'achuu dandeessanii fi waan gaariidhaaf itti fayyadamaa. Egaa barnoonni keenya jalqabee jira. Jalqaba irratti amma kallattiidhaan isinitti agarsiisa jedheetiin jira akka editingii isinitti fakkaanneef jechuudha. Maawuzii qabadheetiin jira waan bilbila tokko irratti ta'u bilbila kaaniin isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota keenya jalqaba irratti bilbila lamaan irratti iyyuu appilikeeshinii kana fe'uu qabdu jechuudha. Amma bilbilli lamaan iyyuu harka kiyyarra galee jira jechuudha. Amma jalqabeen isinitti agarsiisa akkaataa itti guuttaniin isinitti agarsiisa. Okay. Jalqaba irratti kunoo appilikeeshinii asitti argitan kana bilbila lamaan irratti fe'uu qabdu jechuudha. Isa kana irratti appilikeeshinii kana jechuudha. Appilikeeshinii kanneen bilbila keessan irratti buustu. Appilikeeshiniin kun tokkuma jechuudha. Isa Track View jedhudha. Bakka buufattan anatu isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii kana feekii isaa kan buufan isuma sirrii kan isiniif hojjetu akka buufattaniif liinkii an isinii kaa'u tuqaatii buufadha. Okay? Waan gaariidhaaf itti fayyadama. Egaa jalqaba irratti appilikeeshinicha ni bantu. Iddoo lamaan iyyuu ni bantu. Okay? Amma haala kanaan isinii fida continue kan jedhu tuqa continue lamaan irrattu ergasii while usage kuno iddoo gubbaa kan while using this app kan jedhu kan isa tuqa. Okay, amma maqaa barreessa iddoo kanatti kuno iddoo lamaan irrattu jechuudha asitti maqaa barreessa fakkeenyaaf bilbila kanaan caaltuu jennaani bilbila basaasamu haa jennu caaltuu. Okay, waan isin ajaa'ibuudha. Kanaan immoo caalaa jennaani akka addaan baafattaniif jechuudha. Kunoo kun caalaa jennaani amma sign in with Google jedha. Sign in with Google jechuun jalqaba bilbila keessan irratti iimeelii galfachuu qabdu. Bilbilli kun iimeelii kan qabu ta'uu qaba. Erga iimeelii keessan bilbila keessan irratti yuutuubii adda addaa subscribe ittiin godhachuuf iimeelii ni fayyadamtu jechuudha sababa garaagaraatiin. Isa san sign in with Google kan jettu tuqa lamaan irrattu jechuudha. Waan garaagaraan qabu. Okay, ani iimeeliin bilbila kiyyarraa qabu kunoo shimeemaan kan jedhu kana isa kiliikiin godha. Bakka lamaanittu isuma tuqa bilbila basaasuu barbaadan irratti illee jechuudha. Ammas isuma irratti tuqa iimeelii sanirra tuqa ammas. Okay. Amma load godheet heeyyama isin gaafata. Akkana ol dabarsaati kan lamaanitu ol dabarsaati alloo kan jedhu tuqa. Okay, amma haala kanaa isiniif fida kun beeksisa iddoo gubbaa kana tuqa Track View kan jettu kana beeksisa kana addaan kutuudhaaf. Okay, asittis isuma tuqa. Iddoo kanatti
isteeppiiwwan biroo dhiisuu ni dandeessu. Kanaafuu not now kan jettu tana kiliik godha. Not now bilbila lamaan irrattu akkasuma godha. Not now. Not now. Okay. Amma bilbilli kun jechuudha reefu maal jennee guunne caalaa jennee guunne jechuudha. Asirratti caalaan bilbila caaltuu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Caalaan bilbila caaltuu nutti agarsiisa. Sababni isaa bilbilli kunniin lamaanuu iimeelii tokkoon banaman jechuudha. Gama kanatti yoo as dhuftan bilbilli kun caalaa nuun jedha jechuudha. Caalaa jechuun bilbila isa kana jechuudha. Maaliifi tokko kan maqaasaa asirratti isinitti agarsiisu kan bilbila iimeelii kanaan xalafamee jiru amma walitti hidhamee jira jechuudha. Bilbila isaa nutti agarsiisa. Egaa amma kan isinitti agarsiisu bilbilli kun jechuudha kan caaltuti. Kun kan caaltuti jechuudha. Kunoo bilbilli caaltu. Okay. Amma bilbilli caaltuu eessa jira? Caaltuu harka jira jechuudha. Caaltuun harka isheetii qabdi jechuudha. Fakkeenyaaf ol qabi. Bilbila kan ol qabi. Ol qabiiti amma bilbila caaltuu jedhu kana nan tuqa jechuudha. Bilbilli caaltuu asirratti bilbila caalatiin argaa jira jechuudha. Kun bilbila caalate jechuudha. Ani caaladha. Inni caaltuudha jechuudha. Bilbila harkaa qaba jechuudha. Amma kabajamtoota. Kanaafuu amma caaltuu viidiyoodhaan ilaaluu barbaadee haa jedhu. Suuraan kaasuu barbaadee yookiin waan isheen gootu ilaaluu barbaadee isheen wanti isheen beektu hin jiru. Fakkeenyaaf okay, iskiriinii kana dhaamsinee irraa fakkeenyaaf dhaamsinee irraa kun waan biraa fayyadamuu dandeessi. Okay, waan biraa fayyadamuu dandeessi. Anam waan jiru duraanis duubaanis kaameraa lamaaninuu laaluu nan danda'a jechuudha. Eessan tuqaa iddoo kana kunoo. Okay, nan tuqaa. Akkuma argitan jechuudha load godhaa jira. Okay. Sagaleen kiyya natti deebi'aa jira. Okay. Amma kaameraa kamiin argaa jira? Kaameraan isin dhiifama sagalee nan hir'isa. Okay. Kaameraan isin argitan kun amma fakkeenyaaf kaameraa suuraa argaa jirtu viidiyoo ifni baay'ee waan ta'eef okay san sochoosi kaameraa san sochoosi amma itti agarsiisi waa. Kun kaameraa duubaati jechuudha. Kunoo moobaayilii harkaa hin qaba. Mee fuula kee okay kan fuulduraa isinitti agarsiisa. Okay. Amma asirratti dhufeetiin kabajamtoota as dhufeetiin iddoo tana tuqaa. Okay. Gara fuula keetii qabe. Okay. Kunoo iddoo kana yoon tuqe kaameraa fuulduraatti ilaala jechuudha. Namni isin argaa jirtan kun kunoo eenyudha? Kunoo bilbila sana jechuudha. Kaameraa fuulduraa yeroon tuqe isa argaa jirtu jechuudha. Kunoo kaameraa fuulduraati. Yoon barbaade immoo kaameraa duubatiin tuqa jechuudha. Isa tuquudhaaf asin tuqa. Kunoo waan inni godhu laaluu dandeessu. Okay. Mee gara kiyya qabe fuula kiyyatti agarsiisime. Okay. Okay. Amma garas deebi. Waan inni godhaa jiru kana asii achitti agarsiisi. Right. Waan inni achi godhaa jiru hundumayyuu argaa jirtu jechuudha. Moobaayilli kun socho'aa jiru santu socho'aa jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo viidiyoo haala itti waraabaa jiru ifaan dura jiru kanaan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Okay? Waan mana kana keessatti ta'aa jiru hundumaa ilaalaa jirtu jechuudha kunoo. Argaa jirtu jechuudha. So amma kanatti aansee waan birootiin isinitti agarsiisa. Okay, kana cufeetiin jira. Yoo record gochuu barbaadan asumaan iddoo tana tuquudhaan kunoo iddoo kana tuquudhaan record gochuu ni dandeessu. Asitti lakkaa jira jechuudha kabajamtoota. Haala kanaan viidiyoodhaan laaluu dandeessu. Fakkeenyaaf mana itti hojjetan keessatti akka security kaameraatti kaa'uu yoo barbaadan moobaayila kana iddoo namni hin argine keessanii fageenya irra keessanii jechuudha. Kanaan bilbila keessaniin biyya biroo yookiin magaalaa biroo yookiin fageenya irra teessanii haala kanaan laaluu dandeessu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenyaa. Okay? Kanaan nan cufa. Amma step itti aanu bakka inni jiru laaluudhaaf bakka bilbilli sun jiru bakka bilbilli caaltu jiru laaluudhaaf kunoo as tuqxu. Okay. Amma maap irratti nuu bana jechuudha. Okay. Asitti directions kan jedhu kana tuqxu. Sana booda dhaqeetii maap irratti isinii bana jechuudha. Kunoo bilbilichi eessa jira? As jira. Bilbila kanaa miti jechuudha. Kiyyaa miti. Kan sanii jechuudha. Bilbila san natti agarsiisaa jira jechuudha. Bilbila caaltu natti agarsiisaa jira jechuudha. Yoon as tuqe bira nageessa jechuudha. Kunoo yoon as tuqe bira nageessa Itoophiyaa keessa iddoo kana jirti jechuudha. Okay. Kunoo iddoo kana jechuudha. Zoom gootanii ilaaluu dandeessu. Bilbilli keessa yoo isin jalaa bade ittiin argachuuf isin fayyada. Bilbilli keessan eessa akka jiru isinitti agarsiisa jechuudha. Asirratti haala kanaan ilaaluu dandeessu. Okay. Next duubatti deebi'eeti waan biraa isinitti agarsiisa. Okay.
amma kanatti aansee kan inni isinitti agarsiisu bilbila keessan yoo isin jalaa badee fakkeenyaaf yookiin immoo yoo dhabdan appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan maap irratti ilaaltanii erga naannoo isin jirtan mirkaneeffattanii naannoo san fakkeenyaaf hoteela keessa ta'uu danda'a iddoon inni isinitti agarsiise hoteela keessa nama baay'eetu jira. Namoota kanneen keessaa kamtu bilbila keessan harkaa qaba jettanii addaan baasuu yoo barbaadan sagalee dhageessistu saayiranii dhageessistu jechuudha. Saayiranii dhageessisuuf kunoo as tuqxu yeroo san sagalee ni dhaga'ama jechuudha. Saawundii ni qaba. Saayilentiin godhe argite? Okay. Saawundii wayiitu jira. Kunoo dhaga'amaa jira. Maayikiitti qabe. Saawundii asii dhagaa jirtu. Kun yeroo saayiranii godhuudha jechuudha. Yeroo bira geessan kan fayyadamtanidha jechuudha. Kana malees asitti location history kan jedhu kana yoo tuqxan namni sun eessa akka jooraa oole ilaaluu dandeessu jechuudha. Waan baay'ee isiniif hojjetaa guutumaan guututti bilbila nama basaastanii san guutumaan guututti waan inni godhu laaluu dandeessanii jirtu jechuudha. Kabajamtoota haala kanaan jechuudha. Nama laaluu barbaadan san kan laaluu dandeessan kana qofaa miti sagaleedhaan illee waan naannoo sanitti ta'aa jiru dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenyaa haala kanaan jechuudha. Bilbila tokkoon bilbila kaan kan laaluu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii kana daawunlood godhachuudhaaf liinkii isiniif hin kaa'u liinkii san fayyadamuudhaan daawunlood godhachuu ni dandeessu. Kana boodas jechuudha wantoonni walxaxaa ta'an yoo uumaman wantoonni miidhaan duraan gaan wantoonni nu fayyadan yoo uumaman yoo jiraatan jechuudha. Nuti gara keessanitti ni finna. Haa ta'u malee hundarratti viidiyoo hojjechuun ulfaataa ta'a. Waan isiniif hin gallee fi waan re'aakshinii qabu waan namni baay'ee yaada irratti kenne immoo bifa kanaaf viidiyoodhaan hojjennee isiniif ni agarsiifne jechuudha. Wantoonni birootis kan gaafii baay'ee irratti kaastan akkanumatti viidiyoon irratti ni hojjetama jechuudha. Wanti har'a isinitti agarsiise waan isin fayyaduudha. Karaa gaariidhaan itti fayyadamaa. Yoo karaa gaariidhaan itti hin fayyadamin aannan illee nama ni miidha. Baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Wanti jechuu barbaaddu jira. Tole kaa hordoftoota Shimeemaan irra deebi'ee gorsa koorraa deebi'u appilikeeshinii waan gaarii qofa itti fayyadamaa jechuun barbaada. Akkasuma immoo namoonni chaanaalii keenya beekne chaanaaliin kan koo jechuudha. Chaanaalii waamicha qubee afaan Oromoo isin barsiisa namoonni carraa barnootaa isin arganne gara chaanaalii keenya waamicha qubee koottatoo baradhaa isin jechuun barbaada. Asumaan liinkii garjallaa kana jiru isiniif kaa Shimeemaan jedhee sana abdadhaa achirraan tuqaatoo kootta baradhaa isin jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa waan hojjetaniif galatooma. Galatooma ulfaadhaa. Bye bye.